utuu har'a tahee ergamuun isaanii numa ta'uun shakkaa aduwwiin isaanii beekaaf gaafas godhee gooftichi guddaani kunoo har'a salphate kabajaan isaanii aduwwii waan fete jente arrabaani guyyaa lola badrii sobbolaan lamaanii ijoolleen abbaa jaalee galaafatte suni ilmaan ansaarotaa xixiqqoo umriini mu'aazee mu'awwees jedhama maqaani baadhatanii dhaqan sayfii xiyya isaanii akkuma lolli badrii jalqabameeni ijoollee lachuu jedhan yaa abdurrahmaani nu agarsiisa kama baajaal jechuuni yaa abdurrahmaan jedhee maaliif gaafatanii isa ajjeefnee duhoodha keenya harraajaanii rasuula rabsuusaa dhageenya jedhani abdurrahmaan fuulleetti agarsiifnaanii achi wal dorgomaa dhaqan fiigichaanii harkaan jedhanii gombisan afaaniin achiin gara ergamaa rabbiitti fiiganii ajjeefne abbaa jahaliin aduwwii keessanii Reefka salaaluudhaaf ibnu Masuud daynaanii dhaqee argee utuu lubbuun isaan bayni ol bahee morma isaarraa kutee finnaani jedhan nabiin rabbii mataasaa arganii firaa'unaa ummataa kanaatinni kuni alhamdulillaahi galata rahmaani kufreen jabuudhaani maqaan rabbii ol ta'uu wahdahu laa shariika lahu